Nyaatni hojjedhu isatti mi'aawu. Bishaana Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Bishaana Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Hinduuneen hin gaggaabe yaa magaalee shaashii na hafarti. Ani maqaan kiyyaa CH'n jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe jiituu magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota koollee akkuma umriin koo gaheen maatiin koo nagalchanii barachuun eegale. Haa ta'uutii garuu yeroon kutaa 8ffaa ga'u abbaan kiyyaa kanaan booddee dubartiin barattee mana dhiiraaf ijaaruu waan hin dandeenyeef adda kutiitii heerumii jechuun na gaafate. Anis hanga kanaatti baradheen bakka gaariin gaha jedheen hawwii qabadheen kan hin guddadhe otoo hin taane heerumeen daa'iman godhadha jedheen fedhii of keessaa waan hin qabuuf nama maatiin kiyya naaf jaallatan anis jaalladhee itti heerumuuf fedhan godhadhe. Barnoota akkuma nadda kuteenis naannoo keenyaa manaajara gandaa ta'e kan bulchu dargaggeessi tokko jaarsa gara maatii kiyyaatti ergata. Haatii fi abbaan koos nama baratedha jedhanii dargaggeessa kanaaf tole jedhanii na kennanii. Haalonni akka aadaa fi seera naannoo keenyaatti erga gaggeeffamanii booda yeroon gaa'elaa nuuf raawwatamee wal fuunee galgala cidha kiyyaa miinjolii koo biratti kabaja durbummaa koo fudhatee ganama bariis hansoos illeen maatii kiyya biratti sirbame. Haatii fi abbaan koo heerumoo koon darbee kabajaan heerumoo kootti illee baay'ee natti gammadanii akkan guddifadhuuf jabbii goromtii gabbattuu tokko na badhaasanii. Durbummaan naannoo keenyatti hiika guddaa qaba. Haala kanaan abbaa manaa koo waliin bultii ijaarrannee mana warra isaa keessa waliin jiraachuu jalqabne. Akkuma dubbiin illee beekamu intalli dubaraa fi warri dhiiraa waliin jaallatani jedhama mitiiree. Anaa fi harmeen abbaa manaa koo walii galuu didne. Mucaan koo daalachaa'ee ergasii fuudhee mucaan koo huqqatee uffanni uffatee deemu guyyaa tokkollee kan miicame hin fakkaatu. Rifeensa isaa sirreeffadhu jettee ittiin himtu jechuun guyyaadhaa gara guyyaatti akka kiyyatti wanta isheen galchine keessa galtee anaaf isa gidduu akkanumallee obbolaasaa gidduu dubbii garaagaraa deddeebisuu eegalte. Bishaana Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Bishaana Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Hinduuneen hin gaggaabe yaa magaalee shaashii na hafarti. Yeroo kanatti jalqabumaayyuu ilmi isaanii na fuudhuu kan hin jaallanne intalli isaanii kan hangafaa tokko ni jirti. Kan amaatiin koo guyyaadhaa gara guyyaatti jechoota garaagaraan na rakkistu anis darbee darbeen deebii kennuu fi akkam haadha keenya ol jettee ilaalta jechuun mana tolchaa yookiin immoo falfaltuu deemtee nyaanni ani hojjedhu abbaa manaa kootti gonkumaa akka hin mi'oofne taasiste. Qoricha falfaltuun kun itti kennes bunaan maqtee anaan obaaste. Guyyaa kanarraatii kaasee egaa anaa fi abbaa manaa koo gidduu rakkoon uumamuu ni jalqaba. Yeroon qoricha kana dhugu ani dubartii ulfaa baatii 3dha. Abbaan manaa koo wanta hojjedhuu fi na harkatti jibbee. Ati yeroo hundaa nyaata hojjettu ogummaan kee gaduma deemaa bulamoo jechuun ana biraa dhiisee haadha isaa biraa deemee nyaata. Gargaarsa mana keessatti naaf godhullee baay'ee gadi buusaa dhufe. An falfalli kun akkanatti ta'e waan hin beekneef namni nyaata mana koo nyaatu sirriimatti ni midhaawa nyaanni kee kanaa ol immoo akkam hojjettaa fi kanaati isaa nyaachistu ni beekna miti jedhanii natti dubbatu. Booddees yeroo naagamu ulfi kiyyallee guddachaa yeroo dhufu obboleettii kiyya quxisuutiin na haa gargaartuuf ofittiin fudhadhe. Guyyaa nyaata isheen hojjettu sirriitti hanga quufutti nyaata. Guyyaa ani dalagu immoo maali har'aa nyaanni kun irraa gadee hojjetameera moo jechuun nutti dhiisee ka'a. Anaa fi obboleettiin koo nuuf ta'e waan nyaannuuf har'a amalli keessi jalqabeera jedheen tuffii nyaata koof qabu irratti maali dhiirri kaanoo waanuma haati manaan abbaa manaa isheef dhiyeessitu biddeena bishaan itti faffatteeyyu yoo ta'e ni nyaataa kan kee kun arrabni si keessa jiru maalii jedhee
jedheen anillee dabaree koo itti dubbachuun jalqabe. Ani ulfatee otoo hin ta'in guyyaa hedduu dhahicha hamaan argute. Booddee irratti anaafis yeroo gamu mana kana keessatti dahuu hin barbaadu jedheen gara mana haadha koo deemee dahee. Rabbiif galanni haa ta'uutii intala dubaraa nagaadhaan hiikameen dahee. Ergan jabaadhee booda gara abbaa manaa kootti yeroon deebi'u akkuma kaleessaa har'as nyaanni ani hojjedhu isatti hin mi'aawu. Turtii jireenyaan waggaa 3 erga waliin jiraannee booda jibbinsi warra isaa hanga funyaaniitti yeroo naga'u innis gama isaanii goree na qeequu, na mormuu, na loluu, jireenya natti dukkaneessu yeroo jalqabu daa'ima dhiiseefiin yeroonni bakka hojii deemu gara magaalaa Finfinneetti bultii koo dhiiseen nan badaa. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Hinduuneen hin gaggaabe yaa magaalee shaashii na hafarti. Deemees firan beeku hin qabu. Magaalli mana obbo Abaluu jedhanii gaafatanii barbaadanii kan argani miti. Namoonni bakka hin taa'utti na arganis eessaa dhuftee, eessa deemtaa, eenyu bira dhuftee, eenyu bira deemtaa jechuun afaan Amaariffaadhaan gaaffii yeroo na gaafatan afaan kana waan hin beekneef deebiin deebisuu hin qabun ture. Booddee irrattis afaan Oromiffaa nama dubbachuu danda'u yeroo na bira fidan rakkoo koo tokko lamaan itti hime. Yeroo kanatti namni kun gara mana isaatti na fudhatee galee hojii dalaguu kan hin barbaadu yoo ta'e bulee dallaalaatti naaf himuuf waadaa galee. Akkuma jedhees guyyoota 3 ijoollee isaa bira ergan bulee booda dallaalaadhaan manni hojjedhu naaf argame. Namni kun nama qofaa jiraatu. Umriin isaa garuu yeroos mana 30 keessa ta'a. Yuunivarsiitii Rift Vaalii magaalaa Finfinnee keessatti argamu bakka hedduutii barsiisa. Dabalataan illee Oromiyaa State University keessa idileedhaan hojjeta. Baatiitti qarshii 300 qacarameen nama kanaaf mana isaa galeen hojjechuu jalqabe. Fuulaan ijoollee waan isatti hin fakkaadhuuf barnoota maaliif hin barattu jechuun namni kun na gaafata. Anis sababan barnoota addaan kutee fi jireenyan dabarsee guyyaa dilbataa tokko itti hime. Innis barachuudhaaf fedhii ni qabdaayii sin gargaaraa jedhee na gaafate. Barnoota barachuu barbaadeen otoo hin taane fedhii tolummaa naaf godhateef tole nan baradhaa gargaarsa hin argadhee jedheen deebiseefi bara 2004 barnoota guyyaadhaan kaardii ministirii koo baasifadheen kutaa 9ffaa magaalaa Burraayyuutti barachuun eegalee. Duuba nama kanaa gadi fageenyaan beekuu baadhus namoonni naannoo sanaa garuu kan dubbatan fuudhee bultee erga dhaabbatee booda barattuu barsiisuu waliin hoteela keessa waliin otoo ciisanii haadha manaasaa namni waamee argisiisee achumaan jireenyi isaa akka diigame natti himu. Innis waan kanatti gaabbee dur amala gaariin taane kan qabu ture gaabbii galee amantii isaatti jabaatee jireenya qofummaa kana jiraachaa kan jiraatudha. Guyyaa tokko sanbata akkanuma mana isaa deemeen amantiin kee maalii jechuun na gaafata. Anis warri keenyi amantii akka hin qabne yeroon itti mutti boru bakka ta'e tokko nan deemaa qofaa kiyya waan ta'eef yoo eeyyama qabaatte dhukkubnillee yoo sirra jiraate fayyuu waan dandeenyuuf waliin deemnaa jechuun na kadhata. Anis mana barumsaa deemuu malee hojii tokko iyyuu hin qabu jechuun yeroon isatti himu ganama barii bakkan bulu sa'a 11tti na kaasee konkolaataa kontiraata fudhatee mana kiristaanaa magaalaa Adaamaatti argamu tokko na geesse. Sagada garaagaraas erga raawwannee booda sheexanni 47 ana irratti hidhaman abbaa manaa kooraallee nyaata ani harkaan hojjedhu akka jibbu kan taasisan narraa deemanii. Yeroo kanatti namni kun na argee baay'ee naaf gaddee. Anis fayyee innis cuuphamee gara mana keenyaatti naannoo sa'aatii 8tti deebine. Yeroo kanatti nyaata hojjechuu waan hin qabuuf nyaata hojjedheefiin nyaachiseen uffata isaallee miiceen sa'aatiin natti galgalaa. Har'a hiriyoota kee bira deemuu dhiisiitii manuma kana bulii jechuun na gaafate. Anis dubartii heerumtee baate waan hin ta'eef dandeettiin of eeggachuu koo
baay'ee gadi bu'aadha. Dhufee na bira ciisee namnoo namumadhaa kana nama biyyaatii dubartii gara biraa barbaadu sumaan haadha manaa koo toon gadhadhee rakkoo maalii qabaa moo abbaa manaa keetti deebi'uuf yaada qabdaa jechuun na gaafate. Guyyaama sana walqunnamtii na waliin raawwachuuf waan qoosunatti fakkaatee rakkoo maalii qabaa jedheen deebiseefi galgala sana waliin bullee ganama mana barumsaa koo deemeen guyyaa nyaata hojjedheefiin deebi'een mana kootti galee. Yeroo kanatti hiriyoonni koo waliin gallu kan isaan shakkan nama sana waliin kan buletu hin taane dhiira gara biraa waliin hoteela kan buletti yaadaniiru. Dhugaan itti dubbadhees na amanuu dadhabanii. Sababiinsaa anaaf isa gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Buleen yeroo hiriyoota koo bira deemu yeroo hojiitii galu inni naannoo sa'aatii 3tti naaf bilbilee maaliif galtee uffata sii fidee dhufeeraa koottu ilaalladhu jechuun na gaafata. Anis ganama ni qaqqabaa jedhee yeroon deebisuu fi wantan sitti mun qabaa koottu ganama bakka hojii waan deemuuf sirraa bareeduu hin bareedinii wantan beeku hin qabu jedhee naaf deebise. Anis gara jabaadheen galgala sana mana isaa deeme. Akkuma jedhe uffata naa biteera. Baay'ees narraa bareeda. Uffata illee ergan jijjiirradhee waggaa lakkoofsiseera. Ammas galgala kana nama kana waliin bullee. Yeroo kana garuu jireenya isaa dabarsetti gammadaa akka hin taanee fi bultii lammataa ijaarrachuuf milkaa'uu akka dadhabe natti hime. Guyyaa kanarraa kaaseenis yoo waliif kan galle yoo ta'e waliin jiraannaa garuu garaagarummaa guddaatu nu gidduu jira jedheen deebiseefi inni immoo amma nameenyi koo naaf galee waan jiruuf maalumayyuu yoo taate dhala namaa waan taateef si jibbuu hin danda'u hanga ati dhala naa godhattetti si kabajeen si waliin jiraadha jechuun naaf deebise. Waggaa tokko waliin jiraannee barnoota koo kutaa 10ffaallee xumureen ilmoo dhiiraa tokko daa'iman godhadhee fi manaajarri gandaa intala tokko narraa qabu mana isaatti na jibbee harka koorraa nyaata fuudhee nyaachuu kan dide barsiisaan yuunivarsiitii hedduu kan ta'e na kabajee harka koo dhungatee nyaata na harkaa nyaata. Akka namaatti otoo hin taane akka rabbiitti har'allee jireenya bareedaa jiraachaan jira. Namummaa koof wallaalaa ta'us rabbi garuu gatee nan ganne. Dippiloomaa kiyyas ergan baradhee booda baankii keessaa kaasharii ta'een digirii koo barachaa ijoollee koo guddifachaa jireenya koo jiraachaan jira. Rabbiif galanni haa ta'u malee silaas waan hin jedhu hin qabu. Karri tokko yoo cufame rabbi immoo karra gara biraa namaaf bana. Silaas maal abbaasaa abdii kutatu. Ana obboleettii keessan CH magaalaa Burraayyuurraa ulfaadhaa nagaatti galatooma. Bishana Addisa Baba ya galana gutuna tabarsi Bishana Addisa Baba ya galana gutuna tabarsi hindune ningagabe ya magalle shashina parti. Yoyyaa shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi CH magaalaa Burraayyuurraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ga'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa akkanumallee gaaffii gaafachuu barbaaddan komentii jalatti akka gaafattan kabajaan isin hin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaaddellee kanuma fakkaatti. Hagayoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin hin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen walitti deemutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa raawulaa. Bishana Addisa Baba ya galana gutuna tabarsi Bishana Addisa Baba ya galana gutuna tabarsi hindune ningagabe ya magalle